daataan tola firiin torbaan kana baay'ee tokko nutti baay'ate miti. Angaruu yoo torbaan kanaaf gara ji'a tokko ji'a 3-4 oli baay'ee tokko toluma fayyadamaa jirra. Ni beektanii hundi keessanuu gadi namni waan kana rakkataa jirtan yoo jiraattan akka carraa ta'e yoo jiraattan zeenii irratti aappii isin beektan wayii aappii ajaa'iba akka saarukaatti dalagaadha. Baay'ee tokko moobaayilii warri fayyadamaa argattanii moobaayiliin ariitiidhaan dalagaa. Tan maallaqaa achitti saffisaan dalagaa. Guyyuma 2-3 nama dalagaa nama gahaa. Kanaafuu warri zeen fayyadamtan moobaayiliis barsiiseen jira waan ta'eef ammas yoo barbaadan isin agarsiisa. Akka saarukaatti kan isiniif dalaguu feetan har'aa hunda isaan isin agarsiisa. Warri maallaqaa hin qabnes ta'e warri maallaqa guuttatanii jirtan inni tolaa kun waan maallaqa caalaa ariitiidhaan dalaguuf kottaa isin agarsiisa. Yalla. Warri zeenii fayyadamtanuu haa ta'u malee baga isinitti tole baga gammadda jechuun barbaada. Moobaayiliis akka ajaa'ibaatti dalaga dhugaa akka maallaqaa caalaatti hedduu dalaga. Waan kanan barsiisuudhaan ture garuu maaliif nama kijibsiisaa guyyaa 2-3 hojjetee jechuu fedhetan ture. Walaakin haa ta'u malee tola waan ta'e naan guyyaa 2-1 isin hojjetee ji'a tokko faa kan ji'a 5 faa hojjetu jira. Kanaafuu akka nasiibaatti isiniin jecha mee kottaa isin agarsiisa. Kunoo waggaa dhuftanii bakka Rio Show jedhu jalan isiniif kaa'a. Rio Show gadi kan jalan isiniif kaa'a. Mee Rio Show gattu inni akkeessa kunoo kan moobaayilii kan Kuweetii Dubaayii waan hedduu jira. Namni bilbilaan nama hordofuu barbaadanis kunoo gara gadi kanatti barreessan jira. Koodiin mul'achuun barbaanne malee ammaanii. Kanaafuu warri Feesbuukaa, Yuutuubii asirratti Tiiktookii keessa dhuftan asirratti Rio Show jalatti ilaaltanii Rio Showfis sabskiraayib godhadha. Yalla. Aappiin an isin agarsiisu aappii masanuti itti beeknu kunooti aappii kana akkuma isin argattan kunoo zeenii irratti naaf dalagaa jira jechuudha. Dhiifama beeksisa kana. Aappii kana zeenii irratti dalagaa jira. Kunoo laanna'anii beeksisa kana. Yaani isun mana agarsiisuun malee ni kijiba namni jedhu natti hin jiran nan fakkaatu. Yoo jettanis rakkoon qabu. Yaani akka isiniif galuun barbaada warri zeenii ana gaafataa turtanii. Kunoo zeenii dirqama wanni isiniif galuu qabu aappii kana gubdanii isin agarsiisame. Warri aappii kana buufattanii jirtanu jalqaba pilaastoora keessa seentaniiti. Aappiin kun inni duraan jiru isiniin dalagu yoo haaraa buuftan malee. Fakkeenyaaf yoo kan barreessan ni dhufa inni iyyuu akkanatti gadxuxxanii dhiifama eeggadhaa meessunumaan agarsiisa akka isiniif galuuf baay'inaani. Tayyibee anamma dhaabeen dhufe waan ta'e jennaan shabakaanaa dalaguu dhiifama dhaqeetan banee isin agarsiisa. Wanni kun akka isiniif galuu jecha mee yoo akkuma isin argaa jirtanuu shabakaa dhaabeetan dagadhee pilaastoora keessee isin agarsiisa. Beeksisa jiraate kuni. Jarris aappii buufachuu aappii wanti jarri maxxansanuu fi gurguruu fi aappii jara akka achi pilaastoora irratti baay'atu barbaadaniiti malee tola gaa namni akkanatti daataa tola namaan gadhiisu jechuudha. Aappii jara akka namni buufatu barbaadaniiti. Namni amma aappii kana miliyoona 10 oltu buufate miliyoona 10 ga'ee jira. Haga biliyonaati inshaallah kan jarri barbaadan natti fakkaata. Bakka install jedhu kana xuxxaniiti aappii kana of duuba deebiftani. Bakka install jedhu kana yoo xuxxani of duuba deebi'eetii haarawatti buusuu isin gaafata warri buufattanii jirtanu. Kanaafuu bifa haarawaan buufattani aappii kana. Ifa isiniif ta'ee bifa haarawaan buufattani malee inni duraa hin dalagu abadan. Kanuma ta'aatu jechuudha. Gubdanii haarawaa buufattani. Isiniif ifa ta'eera miti kana booda oppin gootanii seentani. Namni wallaale jira kana booda. Amma nan dhaaba isuma amma na dalagaaru kana dhaabeen isin agarsiisa. Dhiifama beeksisa akkanaa kan akkas ta'a beeksisa. Dhiifama. Eyoo stop godha. Amma dhaabeen jira bakka ammaan dhaabeen jira akkuma isin argattanu. Dhiifama immoo beekaatanii viidiyoo kukkutee guggutee gochuu dhiise yuutuubii kana irratti haga muraasaaf viidiyoo xiqqoo dheeressee hojjedhe. Kanaafuu viidiyoon daqiiqaa 3 ol ta'uu qaba. Han beekaa as keessa waan hundaa ilaaltaniif malee viidiyoo gaggabaabsee isin hojjechuu wallaallee. Kanaafuu gizee akkanatti isinii dhufe gubbaa irratti kunoo asirratti alaabaa kana irratti dalagaa diqqaa bakka lookshinaa olii kanarra yoo keessanii mallattoo lookshinaa kanarra yoo keessanii
isa duraati sunis tiisii asirratti dalagaa ture. Kanaafuu bakka alaabaa kana irra kaa'attanii inni yoo achumaa jiraata ta'aati inshaallah. Sana booda bakka zeen jedhu kana keessa seentanii amma isinii akkanatti fida. UN illee Dubaayin illee ni jira Wi-Fi maal waan hedduu jira asirratti fayyadamuu hin dandeessan isin hundinuu. Kan ammaa kun zeenii firii kan jedhu kan mataa irratti dhahuu miti. Suutumaan akkanatti barbaaddanii. Fasiniif ta'a miti. Kunoo inni iyyuu raayitiin irra jira. Tarii keessa raayitiin irra jiraachuu dhabuun mala ani irra kaa'adheen jira waan ta'e jennaan. Kunoo bakka zeenii firii jetti isinitti mul'ata miti. Bakka zeenii firii jetti kunoo zeeroo qabdi funduratti baalaansiin isaa zeeroodha jechuudha. Lama duwwaa 20 bara 2022 Saudi Arabiyaa kunoo qobaatti jira jechuudha. Kana zeerottiidhaan yaadattanii isin. Kanaafuu isirratti akkas gootanii akkanatti isinii dhufa. Waa tokko isin hin barbaadu. Amma kiyyaa okkee itti godheen isin agarsiisa. Yoo agartanii jirtu akka inni dalagaaru. Akkanatti dalaskiifattanii inshaa Allah ani kan biraa yoo dhufe isiniif maxxansaa haga isin fayyade haa fayyadu waliifillee sheer godhaatii bareechaatii akka namni baay'atu haa ta'u malee yuutuubii kana guddisaa. YouTubein kun haga awwanaa mokkoroo godhatee jira. Hin guddannellee namni viiyuun illee ni jira garuu amma gawwanaatti hin guddanne. Kanaafuu guddisaa waliif sheer godhaa gaafii qabdanus kaa'aa. Wanni isinii hin galle yoo jiraate jechuudha nagaan jiraadhaa galatooma ulfaadhaa.